Akkam jirtan hordoftoota koo odeeffannoowwan har'aa gaggabaabseen isinitti himaa. Guyyaan alaabaa biyyaalessaa kabajamee ooluusaa weerara marsaa sadaffaa wayyaanee booda mootummaan yeroo jalqabaatiif haala yeroo irratti keessumattuu dhimma Tigraay irratti ibsa baasuusaa akkasumas immoo hooggantoonni paartilee morkattootaa hidhaa haaromsaa kan daawwatan ta'uu isaaniin gaggabaabsee isinitti himaa. Hamma xumuraatti akkan waliin turtaniif kabajaan isin affeera. Alaabaan mallattoo biyyi tokko birmadummaa isaa ittiin mul'isu ta'uu Pireezidaant Saahilawarq Zawudee dubbataniiru. Guyyaan alaabaa 15ffaan mata duree alaabaan keenya ibsituu sabdaneessaa fi utubaa birmadummaa keenyaati jedhuun mana maree bakka bu'oota uummataatti kabajameera. Alaabaan biyyi tokko kan biraarraa kan ittiin adda ba'u walabummaa isaa kan ittiin mirkaneeffatuu fi ibsituu birmadummaa ta'uu Pireezidaant Saahilawarq sirna ayyaanichaa irratti haasawaa dhageessisaniin dubbataniiru. Sagantaa kabaja guyyaa alaabaa mana marichaatti adeemsifame irratti Pireezidaant Saahilawarq Zawudee dabalatee gootonni, miseensonni raayyaa ittisaa fi keessummoonni kabajaa akka hirmaatan beekameera. Guyyaan alaabaa 15ffaan naannolee fi magaalota garaagaraa keessatti waajjiraalee mootummaa fi dhaabbilee garaagaraa keessatti haala miidhagaa ta'een kabajamee akka oolee beekameera. Tarkaanfii ittisaa kaaba Itoophiyaatti mootummaan fudhatamaa jiru ilaalchisee tajaajilli kominikeeshinii mootummaa har'a ibsa baaseera. Ibsi kun gareen shororkeessaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay hagayya 18 bara 2014 irraa eegalee humna guutuun haleellaa banuu hordofee ibsa ba'e ta'uu yaadachiiseera. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa ibsa baase kanaan kunis waliigaltee dhukaasa dhaabuu gamtokkee mootummaan Itoophiyaa taasisee kan cabse ta'uu eere. Adda bilisa baasaa uummata Tigraay humna isaa guutuun haleellaa banuun dura naannoo qilleensaa Itoophiyaa diinota alaatiin se'ataman yaadachiiseera. Kanarraa ka'uudhaan mootummaan Itoophiyaa dirqama birmadummaa fi bulchiinsa tokkummaa biyyaa eeguudhaaf dirqamu ibseera. Mootummaan Itoophiyaa tarkaanfiiwwan akka fudhatuuf kan barbaachise haleellaa irra deddeebiin garee shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay raawwatu qofaaf osoo hin taane sababa garichi diinota biyyattii seenaan beekaman waliin qindaa'uudhaan haleellaa raawwatuuf ta'uun eerameera. Kanaaf birmadummaa fi mootummaa bulchiinsa biyyaa kabachiisuudhaaf mootummaan Itoophiyaa buufataalee xiyyaaraa, dhaabbilee federaalaa fi bu'uuraalee misoomaa gurguddaa eeguudhaaf kan dirqamu ta'uusaa ibsa kanaan eereera. Kanaanis naannoo qilleensaa biyyattii haalaan kabachiisuun dirqama ta'uu ibseera. Hojiilee kanneen hatattamaan deeggarsa namummaa mootummaan lammiilee deeggarsa barbaadaniif taasisu ariifachiisuudhaaf kan gargaaru ta'uun eerameera. Gama tokkoon kaayyoowwan kanneen hojiirra oolchaa, gama biraatiin ammoo marii nageenyaa hooggansa gamtaa Afrikaan taasifamuuf qophaa'aa ta'uu mootummaan irra deebiidhaan kan mirkaneessu ta'uun ibsameera. Nageenyi waaraan akka bu'uuf mariin akka barbaachisu mootummaan kan amanu ta'uusaas mul'iseera. Raayyaan ittisa biyyaa biyyattiitti hojimaatilee fudhatama qabaniif seera namummaa idil addunyaaf kan abboomamu ta'uusaa mootummaan beeksisuu barbaada jedheera. Lammiileen nagaa akka hin miidhamneef waraanni magaalota keessatti akka hin adeemsifamneef raayyaan ittisa biyyaa of eeggannoo taasisaa jiraachuus ibseera. Kana hojiirra oolchuun akka danda'amuuf loltoota hundumaafuu qajeelfamni darbuus eereera. Iddoowwan to'annoo mootummaa jala jiranitti deeggarsi namummaa haala fooyya'aa ta'een akka dhiyaatuuf nageenyi hojjettoota deeggarsa namummaa dhiyeessanii akka eegamuuf mootummaan dhaabbilee deeggarsa taasisan waliin hojjechuudhaaf qophaa'aa ta'uu ibsichaan eerameera.
Adda Bilisa Baasaa uummata Tigraay lammiilee nagaa akka meeshaa waraanaatti dhaabbilee siivilii ammoo akka buufata loltummaatti fayyadamuun muuxannoo qabaachuus yaadachiiseera. Haa ta'uutii uummatnii fi hojjettoonni dhaabbilee deeggarsaa naannawaa dhaabbilee waraanaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa akka fagaatan mootummaan waamicha dhiyeessuus ibseera. Miidhaa hojjettoota dhaabbilee gargaarsa namoomaa fi siivilii irra ga'eef mootummaan gaddi kan itti dhagahamu ta'us ibseera. Miidhaa mudates kan qulqullaa'u ta'uu himeera. Nageenya lammiilee naannoo Tigraay eeguudhaaf dirqama heera mootummaan itti kennamee ba'uudhaaf mootummaan Itoophiyaa qophaa'ummaa qabaachuusaas mirkaneesseera. Gareen shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay carraaqqii marii nageenyaa mootummaa tuffatee dhiisuudhaan waggaa lama keessatti yeroo sadaffaaf gara walitti bu'iinsaatti seenus himeera. Haleellaan yeroo sadaffaaf bane kun marii nageenyaa karaa gamtaa Afrikaa taasifamuuf mootummaan iddoo kamittuu haalduree tokko malee mari'achuudhaaf qophaa'aa ta'uusaa erga ibsee booda haleellaa baname akka ta'edha kan mul'ise. Xalayaan garichi qaamolee idil-addunyaa garaagaraatiif barreesse haleellaa banuudhaaf fedhii qabaachuu ifatti kan mul'ise ture. Haa ta'uutii miidhaa yeroo ammaa qaqqabe hundaaf kan itti gaafatamu adda bilisa baasaa uummata Tigraay ta'uu tajaajilli kominikeeshinii mootummaa ibsa baase kanaan eereera. Yeroo fi iddoo argannan ammas haleellaa birootiif karoora qabaachuu ibsi tibbana baase kan akeeku ta'uu himeera. Xumura irratti hooggantoonni paartiilee siyaasaa garaagaraa hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa daawwataniiru. Hidhi guddichi haaromsa Itoophiyaa hidha tokkummaa ta'uu fi xumura ijaarsa isaatiif garaagarummaa malee tumsuudhaan ni hojjenna jechuun mirkaneessaniiru kanneen yaada kennan. Yeroo kamiyyuu caalaa misooma tokkummaa fi nageenya biyyaatiif hojjechuufis waadaa galaniiru. Gumaacha uummanni Itoophiyaa ijaarsa hidha haaromsaatiif gumaachas dinqisiifataniiru. Gama mootummaatiin kutannoon jiru cimee itti fufuu qabas jechuun hubachiisaniiru. Pirojektoota biyyattii kanneen biroo irrattis ashaaraa isaanii kaa'uudhaaf kutannoo akka qabanidha kan mirkaneessan. Hanga ijaarsi hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa xumuramutti uummanni Itoophiyaa deeggarsa taasisaa jiru daran cimsuudhaan akka itti fufuufis waamicha dhiyeessuu isaanii kan gabaase tajaajila oduu Itoophiyaati. Egaa hordoftoota koo kabajamoo waan hordoftaniif baay'een isin galatoomfadha. Odeeffannoo kana haala wal fakkaatuun guyyaa guyyaadhaan yoon isinii dhiyeessu akka isin dhaqqabuuf laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Waan hordoftaniif galatoomaa nagaatti.